keessan qaalii mana hidhaa jiranu mana hidhaati baasuudhaaf warraaqa socho'aa fincila ciiftanii cal jettaniituma waan deemaa jiru hin laalina. Shiftaa miti duriyyee miti wombadee miti bar Oromoof qabsaa'eeti namni kun kan xiyyeeffannaa keessa galaa jiru. Hattuu miti dubartii gudeedeetii miti sabummaadhaaf oromummaadhaaf qabsoo waan godheef jecha akka diinaatti ilaalamee bakka adda addaatti itti roorrifamaa jira. Roorroo kana warra itti roorrifamaa jiru irraa tiksuun dirqama uummata Oromooti. Mootummaan kun badee balleessuudhaaf karaa jal'aa deemaa jira. Loliinsa deemaa jiru yookiin immoo qabsoo uummataa geggeeffamaa jiru. Karaa nagayaan xumuruu mannaa lolaan badee balleessinna jechuudhaan karaa jal'aa qabateeti jira. Hidhamtoonni keenya obboleeyyan keenya qaallittii fi bakka adda addaa jiran yeroo hamaa yeroo qilleensi akka malee bubbisaa jiru kana keessatti qaama hin beekneen haleellaan irratti yaalamaa ture. Guyyaa lamaan kana akkuma har'a dhaga'u maltan qaamni hin beekamne yeroo jennu warra mana hidhaa sana tiksuun ala bakka biraarraa nama hin beekamne uffata waraanaa uffatanii humnaan mooraa cabsanii seenuudhaaf bakka Jawaarfaa bakka Lanfaa jiran iyyaafachaa akka turan dhageessaniittu warri hin dhaga'inis dhagahaa. Kuni balaa guddaadha jechuudha. Obboleeyyan keenya mana hidhaa jiran hidhaarraa baasuun dirqama eenyuyyuu caala dirqama saba Oromooti jechuudha. Oromoof jecha hidhamanii jirru kun malee qaama biraatiif miti. Oromoof qabsaaniif yakkamaa jedhamanii hidhaman. Jagna gurguddaa waggaa 100 arganne mana hidhaa keessatti ilaaluu hin qabu. Yeroon kun qaamni tokko yeroo abbaan barbaade warri aangoorra jiru nama balleessee baduudha yeroon kun jechuudha. Abiy Ahmed dirree waraanaan deemaa waraana kana ofiifan hoogganaa achitti wal agarraa yeroo jedhu waan baay'ee of keessaa qaba wanti kun waan ija shakkiidhaan laaluu qabnu baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Haleellaa abbaa barbaadan irratti gochuudhaaf raawwachuudhaaf waan barbaadan yeroon itti gochuu danda'an yeroo kana jechuudha. Lubbuun nama kamiyyuu yeroo kanatti balaa hamaa keessa jira. Warri aangoo isaanii humnaan gadhiisuuf deeman kun immoo balleessinee bannaa yaada jedhu waan qabataaran fakkaata. Uummata wajjin ammas araaramuudhaaf fedhiin qabanu. Warri isaaniin lolaa jiru kunis lammiidhuma biyyaati. Akka waan faranjiin isaan lolaa jirutti naashinaalistummaa Afriikummaatiin fakkeessanii qaama faallaa isaanii dhaabbate hunda ergamtuu alagaa ergamtuu diinaa godhanii farrajaa jiran jechuudha. Kuni mallattoo badiisaati. Murni kun balleessee baduu akka barbaadaa jiru kanatti agarsiisa jechuudha. Bor anaa nyaatuu hin qabu. Bor erga wanti tokko ta'ee booda imimmaan naachaa walii buusuun gatii hin qabu. Warri dhageessan warra hin dhageessisaa. Ilmaan Oromoo mana hidhaa jiranuuf birmadhaa. Mana ciiftanii yeroo kana wanti isin eegdanu hin jiru. Warri siree ho'iturra ciise warri aangoo barcuma aangoo ho'iturra taa'u ka'ee yerootti bosonatti deemaa jiru lollee ajjeefnee yookiin duunee sirna keenya tikfanna yeroo jedhu kanatti nuti akka sabaatti mana ciifnee ilmaan keenya sabboontota jajjaboo qabsaa'ota dhugaa ilmaan haqaa mana hidhaa keessatti itti roorrifamaa jiru kana tikfachuu akkamitti dadhabna. Kan akka Jawaar Mohaammed jireenya biyya ambaa dhiisee lammummaa Ameerikaa dhiisee tarsaasee waraqaa sana kanaan dhaqaallitti keessa ciisaa jiruuf saba Oromootiif jecha kana dagachuu hin qabnu sekoondii tokkoof illee cubbuun nu qaba yoo kana daganne dhugaadhumatti. Warra mana hidhaa jiru qofatu hin taane manumattuyyuu warra rakkifamaa jiru jira warra bebbeekamaa warra qabsoo kana keessaa qooda gurguddaa qabu yookiin maatii qabsaa'otaatu jira kan itti roorrifamuu malu jara kanaafis tika kan gochuu qabu uummata Oromooti. Ani nagaan bulee namni tokko ollaa kootii sababuma Oromoof dubbateef qofa kan ajjeefamu yookiin kan maatiin isaa hiraarfamu yoo ta'e akkamitti rafee bula jennee of haa gaafannu jechuudha. Dhumarra yeroo ga'ee jiru kanatti xumurarra yeroo ga'ee jiru kanatti jilbinu laafuu hin qabnu yaa saba keenya hajabaan balaa nurratti aggaamamee jiru balaa qabsaa'ota keenya irratti aggaamamee jiru qolachuun dirqama keenya jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo qofaaf kan dhiifamu miti. Oromoon hundi yeroo kana waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qaba. Warri dhugaa kana beeknu hundi waraana bilisummaa Oromoo ta'uu danda'uu qabna. Dirqama kilaashii baachuun nurra hin jiru waan barbaachisuun wareegama kaffaluun yeroo kana jechuudha. Abiy Ahmed masaraa gadhiisee dirree waraanaan deema yeroo jedhu ergaa guddaa dabarsa kun. Oromoon inni mana jiru hoo eenyuuf loluu qabnaa jedhee ofiisaa tiksuuf ofiisaa bilisa baasuudhaaf lolachuu danda'uu qaba jechuudha. Shimallis Abdiisaa qawwee keessan walawwaladhaati shanee fi juuntaa ittiin ajjeesaa yeroo jedhu Oromoon ammoo qawwee isaa walawwalatee yoo qawwee qabaate walawwalatee waan qabuun bahee bilisummaa isaa falmachuudha kan qabu jechuudha. TPLF kaabarraa dhufee Oromoo bilisan baasu. TPLF saba ofii bilisa baaseera. Kana bira darbee immoo diinota koo bakka jarri jiranutti barbaadeen tarkaanfii irratti fudhadha jedhee deemaa jira. Oromoon qe'ee kee irratti bilisa of baasuu yoo hanqatte nama biraan komatin. Ammoo TPLF waggaa 27 kaleessa hariiroo maalii akka waliin qabnu beekna. Isa dhufee bilisa na baasettee eegdas yoo ta'e dogoggora. Isa aangoorra jiru kana bilisiginnaa nafxanyaatu immoo bilisa na baasaa jira jettees yoo yaadde kunis dogoggora. Nama nabdatiin ofii kee irratti hirkadhu.
qabda humna ijoollee jajjaboo rabbiin eebbisee sii kenne waraana bilisummaa Oromoo kan sodaa tokko hin qabne kan lubbuu ofii gurguranii siif lolaa jiran qabda. Eebbifamaadhaati. Saba eebba qabu. Dhaamsi koo guddaan hidhattoonni mootummaa poolisii federaalaa ta'uu danda'u. Poolisii Oromiyaa ta'uu danda'u. Humna addaa Oromiyaa ta'uu danda'a. Milishaa ganda keessa jirtu ta'uu dandeessa. Kun hundinuu yeroon kun yeroo dirqama biltsiginnaan gubbaadhaa isinii kennite raawwachuuf otos dhidhiittattanuu dhumaatiin keessan mirkanaa'u otoo hin taane yeroo itti ejjennoo keessan jijjirtanii sabaa wajjin araaramtanii sabboontota wajjin araaramtanii sabboontota wajjin firoomtanii galata ooltanuufidha yeroon kun. Yeroon kun yeroo isin sabboontotaaf maatii sabboontotaatiif galata ooluudhaan seenaa keessan xurataa qulqulleeffattanu haaromfattanudha. Kanaani wanni guddaan isinii dhaamuu barbaadu jechuudha.